كبجمو شيخ حجي إبراهيم بريزدانتي مجلس فدرال عماتي شيخي جيني أسكيستي ونن دونتوي سامي جديمتي بو آبائي ميكا كيسا حتى صدركات ميندا كفلو دمني أباك بين يوم في توامني مالو سالبتاجر جدني كدتني ميندا هجتا شوفا haalli hojii mijataa miti haalli loojistiikii mijataa miti haalli bajetaa mijataa miti kanuma keessaa garuu alhamdulillah ijaarsi majlisa oromiyaa masjidaan akka qabsiifamu taasifamee jira. Allahu akbar Allahu akbar kun immoo kan dhufe dura taa'aan yoo karaa cufate yoo dadhabaadhate hojiin gaduma dadhabaa gadi bu'a jechuudha. Dura taa'aan gaafa garuu kan nama dhaggeeffatu ta'e kan nama hubatu ta'e hojjetee kan nama hojjechiisu yoo ta'u immoo jijjiiramni guyyaa guyyaan mul'ataa deema jechuudha. Kunis kan dhufe pirezidaantiin keenya waahillan isaanii hunda waliin qabatanii maree dhaggeeffatanii shuuraa fudhatanii akka dargaggootti bakka dargaggootti akka boordiitti bakka boordii ta'anii akka pirezidaantiittis pirezidaantii ta'anii akkaataa kana wal qabannee waliin hojjechaatu har'a geenye har'a kunoo karaa nagaaf namatti toluun taayitaa kan majlisa oromiyaa karaa majlisa federaalaatti waan guddataniif sheekh Jamaal Muusaatti dabarsanii jiru. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Kanaaf immoo sheeka keenyaaf beekamtii kennuudha kun. Beekamtiidha malee badhaasa miti. Beekamtiidha. Yaa'ii waliigalaa dhufaa jira sana manni mari'atee gara fuulduraatti maal akka jedhu waa waliin ilaallu ta'a. Amma garuu kan beekamtii kana kennuufiifdha kan qophoofnee jirru. Osoo gara kana Sheekh Misbah Abdurrahman ba'anii kara keessanii tuteetti tola. Okay, badhaasa kana kan nu kennanii itti aanaa muftii Oromiyaa Dr. Kamaal Haji Galatuu akkasumas miseensa muftiiwwanii kan ta'an Sheekh Hamzaa Jimmaa akkuma kana miseensa muftiiwwanii kan ta'an Sheekh Abdulqaadir Dambidoolloof miseensa muftiiwwanii ammas Haji Yuusuf Ciro arfan isaanii gadi ba'aniitu Allahu akbar muftiiwwan kun arfan asnaa ba'anii badhaasa isaanii akka isaan na badhaasaniin barbaada. Badhaasa kana immoo gara muftiiwwaniitti kan dabarsanii akka isaan kennan godhan pirezidaantii majlisa Oromiyaa haaraa Sheekh Jamaal Muusaa Jiloo gara waltajjiitti baatanii badhaasa kana muftiiwwaniitti naa kennitu muftiiwwan immoo sheeka keenyaaf dabarsanii nuu kennu jechuudha. Allahu akbar Allahu akbar. Ani gaayiga isaan qopheeffatanii booda isaan dhubaamuuf hin ture. Baay'ee. تكبيران بريزيدنتي مجلس فدرالا كبجمو شيخ حجي ابراهيم كل نباستن الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ما شاء الله مبارك يا غلا عندي كيس نور كان قواتي مفتوني عرفن كيس نور فانا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر مي بداسه ثاني كوتاني نو اغرسيسني الله أكبر الله أكبر الله أكبر إيجان بدأسني كنيه أنت كنا كني تقول هذا رجاء غلطا في بكمتي جدا كبجمو شيخ حجي إبراهيم بريزيدنتي منوري ولي غلات إموت إسلام ما نانو أورميا تاتني بريزيدنتي
mana marii waliigalaa dhimmoota islaamummaa naannoo oromiyaa taatanii waxabajjii 6 bara 2011 hanga ebla 19 bara 2014tti carraaqii onnee irraa taasiftanii fi bu'aa olaanaa galmeessitaniif galatoomaa rabbiin isin haa kabaju akka dabalataan ummata kanaaf hojjettan abdii guddaa qabnaa jedha. Allahu akbar. Allahu akbar. Ana moonni cabsee as dhufee fi Baleemmoo Arabiffaan illee cinaan jira. mee waan gootan. Bakka tokko gootanii? Dafa. Misi kana dabalata. Dabalataan ammas akka badhaasaatti yeroof jennee xiqqooma akka beekamtii qofaan hin geggeessinuu jennee badhaasa wayii qopheessinee jirra ammas muftoonni keenya dabalataan akka nuu kennaniifi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Abanamu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Egaan kun immoo sa'aatiidha. Yeroodhaan dafanii ka'anii majlisatti argamanii akka jijjiirama majlisa Oromiyaa keessatti fidan majlisa federaalaaf naannolee hundaaf akka isaan fidanii fi keessa isaatti mana marii waliigalaa dhimmoota islaamummaa Oromiyaa jedhee fadiilata Sheekh Hajji Ibrahim jedhee ra'iis majlis iqliim Oromiyaa jedhee bara isaan yeroo isaan jalqaban yeroo isaan fixan kaa'ee jira jechuudha. Afaan Arabaanis barreeffamee keessatti jira. Kun kana fakkaata jechuudha. Allahu akbar. Allahu akbar. Sheekha isinin kenna. Ambaani takkitti sinitti deebu. Ispoortii illee isin taa'amee ol jedhaa takka. Bismillah. Yalla ol jedhaa bismillah takkam. Takkam ol jedhaa jaran harkallee akkana goggodhaa dhaamee. Akkana godhaadha. Akkana godhaadha. Amoon isiniin jedhu takbiiraa isin turu barsiiseni. Allahu akbar. Jarana takbiiraa ol jedhaa. Jara kana ka ol korsiifnen turallee takbiiramee ammallee Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kariban khaybar jedhanii migaaf kan nabiin kenna. Allahu akbar. Du'aayin keessan immoo lafan bu'u nama miidhama guddaa qabutu as keessa jira. Mee ummata kana akkuma nu abdanne kanaan fatha mubiin balbalatana rabbiin jalaabanee kana gumaan ol seena yaa rabbi nu taasisa. Yaa rabbi nu awwaad. Yaa rabbi nu awwaad. Yaa rabbi nu awwaad. Yaa rabbi nu awwaad. Nuti gaa abdanne. Nuti hedanne. Waan nuti hedanneen kana ol warra dalagu yaa rabbi nu taasisi. Yaa rabbi nu taasisi. Numarru jaalanneemi. Aboo jaalanne. Yaa rabbi nu jaaladhu. Yaa rabbi nu jaaladhu. Allahu akbar. Allahu akbar. Wallahi gammachuu walitti deebina tana booda. Tana booda gammachuu walitti deebina. Gammachuu walitti deebina. Allahu akbar. Ana amma geesse boo. Masha Allah. Sheekolee keenya ulamoota hoogganaa keenya Sheekh Hajjis amma kabajaadhaan teessifne amma jedhanu modumarraa jedhu. Kalimaa lamatu ishee ajjiina jedhanu warri galmaasi osoo sila isaa kudhan ittiin dhuma jenneetii isaa kudhan itti walii galle amma kudhan guuteera galmanii haa jumna waan jedhanii fi ishee ajjiin qofti ergaa dabarsinaan achumaani waan ibsa ejjennoo yaada xumuraa dubbifnee kan xumuru ta'a rakkoo galmaatii fi malee dhimma keenyaa fi miti inshaallah. Isinis ofii nuu jedhaa nuti si qofti isinii ofii jechuun qofti hin ga'uu jedhan. Maalaan afii jedha ani angoo pirezidaantummaa majlisa Oromiyaa irraa fudhattanii afii godhatu. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول سنين جدو أني نما نهمت اللي نما نكومت اللي نما ربك يا بيتشعفونا لله يسن اللي ربي في جتشعفونا قولا
yoo galtanillee ganda jiru afuinaa gaafadha. Akkana jechuun isinirraa fagaadhee taayitaa gadhiisee jechuuttillee of hin yaadinaa. Hin dhuunfadhe malee gad hin dhiifne isin. Allahu Akbar. Qaama rakkoo qabu dhugarra dhaabbanne gandi reefu amma irraa odeessan kuni pirezidaantii forjidii filee xalahaa kennee fi beekumtii kennee fi mootummaadhaa beeksise. Pirezidaantii mana marii dhimmoota islaamummaa naannoo Oromiyaa jedhee waraqaa kennaa qooduu beeytu. Beeytaniimi? Pirezidaantiin mana marii dhimmoota islaamummaa naannoo Oromiyaa kan dur ture Sheek Hajjiin fedha isaati waan taayitaa gadhiiseef bakka isaa pirezidaantii mana marii dhimmoota islaamummaa naannoo Oromiyaa Sheek Kadiir Zurxum muunnee jedheeti. jedheeti Sheek Kadiir Muhammad Zurxum muunnee jedhee xalahaan bulchiisaaf nageenya Oromiyaa biiroo mootummaa naannoo Oromiyaa biiroo komishina poolisii mootummaa naannoo Oromiyaa hunda galee jira. Forjidii dalaguun nama dhibu dhugaa dalaguutu nama dhiba. Aduwwii yoomis namaan raftu. نوني ريبو حديث عن المؤمن القوي خير وأحب حديث كان قرأ دينك يسنكرا كمينو في الرأي اتساء قالوا دقبدو تاتني حقوقتني أكا متى حقوقتا يو أنين تيسن حقوقمتو تاتي أدا قادنو أكل موكنا متي dhugarra yoo hundooftan dhugarra yoo dhaabbattan dhugaa yoo qabsooftan rabbii fi hayxii fi qaamni haqa dalagullee isin waliin jira. Allahu Akbar. Xalahaa takkatti qaamni mataa ufiitiif seerummaan qabne qaamni mataa ufiitiif seerummaan qabne qaama seeraa muuduu danda'a ufiifuu qaama seeraatii miti. xalahaa kana gandarra deemaa jira achiin atti dawwalanii sila wanni akkana jedhamu xalahaan na bira ga'e maal jettuu naan jedhu gandi kun anis nan kolfaa isaanis kolfaa na himu gaafa borumtaa ani muudame pirezidaantii mana marii dhimmoota islaamummaa federaalaa ta'ee gaafa ani borumtaa muudame galma kanatti wal geette eenyu jechuu danda'ani gareen forjidaan jaaramte tol kafuulame pirezidaantii oromiyaa keessaa fidame oromiyaa wal ga'ee mormuudhaaf ba'e hoo eessaa dhufe jedhee kalqiin guutuun bakka dhagayetti rifate yoo sa'a jaha isin geettu dhageenne nuti asitti wal ga'u isii feesbuuk irraa maalirraa rabbi nu gargaaree waan goone dhageettu sila akka gaafa san na'e'an hujiidhaan keessa dabare hundaan naan maaliif oromiyaan maan gadi bahee na mormu namni tokkos iyyaan garuu maqaa oromiyaatiin gareen Sheek Umar magaalaa kana keessatti ijaare amaamaa itti uwwisanii oromiyaa jedhaniini ka dubbisan afaan amaaraa malee oromiffa dubbatuun beeyne ijoolleen dhuftee asitti dubbiftee argite yee oromiyaa ahlu sunnaa wal jamaa'a jedhanii mormii kenna baate awwala himnaane duubarra waan taane dhageettanii alhamdulillahi rabbil aalamiin qaamni seeraa wayta dhagaye hillolee miila faana bute maal hojjatta ati haga walgeettiin haganaa deemu odoo nutti himin maal hojjatta nan jedhe ganaa lafaana butanii rabbi nu waffaqe yoggasuma kaasetti isii harkaa guuranii سيقاله قام سيرات أسي فجأة سنبو الله أكبر سيقاله مسنقل أنا قام سيرات كهم نكنا أول أبو النتوبة جرار ريفو قلت في الجود أو دران قلت
amma godinaalee adda addaa keessatti dadhabina hooggantoota keenya ka godina jiraatutti gargaarsifatanii wanti akkasii hin godhamte ammas qaama seeraa bulchiisaa fi mootummaa wajjin walii galuudhaan qaama seeraa ka harkaa qabdan kan hin jabeeffamne taanan boru diina biyya kana nyaachiftu. Humnaanii miti kan ittisa. Kanaaf ol rabbal caalamiin jira achi gad gara xixiqqoo nuutu jira forjinni mataa kanarraa gadi barreeffamu hundeen isaa cittee jirti ammarraa inshallah. Allahu akbar. Pirezidaantota duraanii shaaraa jiru. Boruu argitu waraqarratti pirezidaantii mana marii dhimmoota islaamummaa Finfinnee Sheekh Sultaaniin fi Sheekh Abaluun nama isa wajjin hordofu hojiirraa dhaabne bakka isaa Abaluun buufne baankii isaanii cufne jedhanii waraqaa facaasaa jiru. Garuu fadlii rabbiitiin isaanis waraqaan isaaniitis seera qabeessa waan hin ta'iniif ni haqama inshaallahu ta'ala. Allahu akbar. Kanaaf gara fuulduraa jabaattanii hojjechuun isinirra jiraataa waliin jirra isin duuba jirra qaama dadhabaa nu dadhabsiisee akka ganama jenne karaa isaatiin aduwwiin nu bawsan bakkaa kaafna beeka. Kana na hubadha. Iddoo kamittillee xaalqaa gabbinnatiin jedhamu saa jiraatu galeetuma qaama muslima dadhabsiisu san achiin kaasa inshaallahu ta'ala. Allahu akbar. Kanaaf karaa dhugaati irratti dhaabbadha dhugarra dhaabbadha dalagaa rabbi isin haa gargaaru haqarra dhaabbadha mootummaa waliin dalagaa mootummaa waliin wanni nu dalayinuuf wanni na hamataniif an mootummaan malee socho'uun hin danda'amu gonkumaa wanni tokkollee kanaaf rabbi isin haa gargaaru aduwwi keenya rabbi nurraa haa cabsu balaa amma galte tana rabbi gahe jedhee amma rabbi achuman nurraa haa dhaabu ar'allee waan hojjetame ሃይማኖት ተቋማት keessatti wayita asii ariifadhee isinirraa bahu muujiza dalagame killiloota hundarraa warri yaaman hooggansi keenya bakka hin jirretti hin teennu jedhanii ka ministeerri hoogganu bira ka'e jechuudha killiloonni hundinuu. Allahu akbar. Alhamdulillah rakkoon uumamtee natti dawwalanii wayita fiigee bahesan an isinuma bira jira isinii godhe hirmaadhaa jedheeni achitti illee dhugaa jirtu mul'isanii gizee gabaabaa keessatti deebiin isiniif kennama taa'aa jedhanii jala kufanii deebisan jechuudha. Hojiin deemaa jira bara hojjetamaa jira bakka jirtu. Kanaaf ciminaan hojjedhaa isin jaa rabbi isin haa gargaaru dhiifama naa godhaa haga xumuraatti silaa isin bira tura keessummaa alaattu hanguma kanallee mana kiyya ta'ee rakkadhee ijoollee tiyyatan amma natti haga malee dheeressitellee itti mufachaatuma obseetuma taa'e hundinuu rabbi nu haa dhiisu afawna lillaahi afawna Sheekh Jamaaliin rabbi haa gargaaru wal harkaa fudhannaa yoo inni garaa tole haga silaan kennine wal harkaa fudhannaa wal harkaa fudhannaa raawwanne haga silaati yoo garaa tole furtuu itti kennaa. جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. نوسا كندا كينيا تمورير أما يبسي جنو كفا دبسودا علماء كينيا مفتيون كينيا أكا أجر الدوساني تريبيا نمكار بيتين كافتا سكنتا والتجي أجاسا أتيكو دني كفتي بالمتنجي سنبودا يرو وامبراتيف كم نجدنينو أريس بتشي سني مالسلا جاسبورا را جركا دكتور عبد الرحيم شي بشير أسجرو أكو مكانم شيخولين شياميني بروس namoonni sila baay'een Sheekh Musaa Suwaalaa jiru garuu waan yeroo hin qabneef amma dhiifamuu godha ibsa ejjennoo kana dubbifnee ergaa isaa dabarsineetuma kan xumurru ta'a akkasii wayyuu jamaa namni fageenyatti gaggallus jira nu ariifadhaa namni jedhaa tures numa jira sanarratti immoo dabalataa kan galmaas nu rakkise waan ta'eef amma kallattiidhumaan ibsa ejjennootti ceena namni miidiyaa waraabbachuudhaafis ibsa ejjennoo barbaaddanu media ko befatani akka boodanan naafsin jedhani tayo rabu
miidiyaadhaaf ta'e naan jedhani. Jara kana miidiyaadhaaf jecha bari. Tole tole. Miidiyaa keessa fidataa qaban fidatanii. Amin. እንደዚህ ትንሽ ወደ ተዘጋለት ለካሜራው ይዛል። እሺ አጃልከም ነው بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه إبسا الجنو يا أريف التيسا من مريو لقال إموت إسلام ما أنا نو أرميا جدا متدرين إسا إبسا الجنو كن يبا كبتي ترباسي يا أريف التيسا أكو لقال تتين كان الرا شوفا يا دشاكن أوفيسا كبودا كنافو تكون إبسا شارتي hamile yookiin immoo mirkaneessuu keessan takbiraan kan dhageessiftan ta'a. Qabxiin isaa xiqqoo babal'aa ta'uun isin mala xiyyeeffannoodhaan dhaggeeffattanii yaada keessan jechuudha hamileedhaan mirkaneessitu. Tokkoffaan uummanni keenya yeroo kamuu caalaa nageenya isaa eeggachuu qaba. Hordoftoota amantii biroo fi sabaaf sablammoota hundaan wal hubatanii nageenyaan waliin jiraachuun bu'uura amantii keenyaati. Nageenya biyyaa fi uummataa eegsisuunis bu'uuruma amantichaati. yeroo dhaabbata keenya sirreessuuf qabsoo adda addaa goonus ta'e mirga amantii keenya gaafannu lammii biyya keenya kamiifuu mirga isaanii kabajuu fi nageenyaan waliin jiraachuun dirqama ta'a. Kanaafuu uummanni keenya dhimma nageenyaatiin walii galuudhaan nageenya naannoo isaatii fi biyyattii akka eegsisan waamicha gama keenyaa isiniif kan dabarsinu ta'a jedha. Allahu akbar. Allahu akbar. Lammaffaan qabxiin lammaffaan nuti maqaan keenya musliimoota. Tokkummaa musliimaa immoo yeroo hundaa barbaachisaadha. Keessumaa yeroo diinni shira adda addaatiin tokkummaa keenya diiguuf socho'u kanatti immoo tokkummaan keenya daran cimuu qaba. Maqaa nuuf baasanii yeroo tokko suufii sana fi yeroo kaan immoo islaama turaa fi haaraa isa nabbaarinaa maxxee islaam jedhan jechuudha. Jedhanii islaama qoodutti jiru. Maqoolee biroos baay'ee nuuf moggaasanii jiru. Hojiin kun faallaa seera islaamaa ta'uu wajjin waan ummata muslimaa diiguudha. Gocha kana jabeessinee balaaleffachuu wajjin quraanaa fi hadiisa irratti hundoofnee tokkummaa keenya daran cimsuudhaan shira diina keessoo fi diina alaa akka fashaleessinu ummatichaaf waamicha ni dabarsinaa jedha. Allahu akbar. Allahu akbar. Qabxiin sadaffaan bakka banaa koree hojii raawwachiiftuu ulamaa fi boordii mana marii dhimmoota islaamummaa naannoo Oromiyaa keessa ture namoota bakka buufnee asitti agarsiifneen mirkaneessineerra. Akkasumas pirezidaantii mana marichaa haaraa filannee sagalee guutuudhaa fi mormii tokko qofaa mirkaneessinee jirraa jedha. Allahu akbar. Allahu akbar. Afraffa ajjechaa suukanneessaa biyya keenya bakka adda addaatti gaggeeffamaa jiru hunda ni balaaleffanna. Keessumaa ajjechaan hedduu nama suukanneessu kan as dhiyeenya naannoo Amaaraa, Gaambeellaa, Benishaangul naannuma keenya godina Wallagga Lixaa keessatti dhaqqabee baay'ee kan nu gaddisiisedha. Ummata muslimaa kan meeshaa lolaa hin hidhatin lubbuu isaa baafachuuf masjidatti baqate mana amantii keessa seenanii lubbuu daa'immanii dubartootaa fi manguddootaa baasuun gocha gadhee ilma namaa irraa hin eegamne. Gochi akka kanaa naannoo Amaaraa fi godinaalee Wallaggaa keessatti yeroo adda addaa irra deddeebiin kan raawwatamaa ture. Ajjechaan kun baay'een isaa muslimoota irratti kan xiyyeeffate ta'uun immoo yaaddoo biraa nutti uumee jira. Gochi kun akka namummaattis ta'e akka amantii kamittuu yakka suukanneessaadha. Ajjechaa duraan turee fi kan ammaa kanas mootummaan tarkaanfii qabatamaa fi yakkamtootaaf barnoota guddaa ta'u fudhatee ummatatti akka beeksisu ni gaafanna. Keessumaa akka mana marii dhimma islaamummaatti ajjechaan muslimoota irratti deddeebi'uun waan baay'ee nu yaaddesseef gocha ummata sabaa fi amantiin qoodanii ajjeesuu kana mootummaan xiyyeeffannaa akka kennee hojjetu ni gaafannaa jedha. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Qabxii shanaffaa
hooggantoota ce'umsaa haaraa mana marii waliigala dhimmoota islaamummaa Itoophiyaatiif filaman sagalee guutuun ni deeggarra. Ni deeggartu? Mee warri deeggartan agarsiisa. Allahu akbar. Sagalee guutuun ni deeggarra. Akkuma beekamu musliimoonni Itoophiyaa dhaaba cimaa isa bakka bu'u argachuuf yeroo dheeraa qabsaa'aa ture. Yeroo ce'umsaa hogga gaafiin ummata baay'een deebi'u majlisnis carraa kana argatee hanga ta'e fooyyeffamuuf yaalamee ture. Akka majlisni labsiidhaan dhaabatu godhamuun carraa guddaa musliimoonni Itoophiyaa argatanidha. Isa kanarratti irra deddeebinee mootummaa ce'umsaa keessumaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad Ali kan galateeffannu ta'a. Haa ta'u malee hooggantoonni majlisa ce'umsaa duraanii dhaabbaticha kallattii ummata muslimaaf irraa fuudhanii waan deemaniif ummatichi marsaa baay'eef qabsoo hadhaa'aaf saaxilamee jira. Kanarraa ka'uudhaan ulamoonnii fi boordiin majlisa federaalaa qabsoo hadhaa'aa godhanii yaa'ii waliigalaa seera qabeessa geggeessuudhaan hooggansaa haaraa qaama ilaallatu hunda hammate filataniiru. Garuu hooggansi kun yeroo baatii tokkotti dhiyaatuuf osoo mooraa majlisaa hin simatin bakkeerra tureera. Murtii seera qabeessa kana hojiirra oolchuun olaantummaa seeraa kabachiisuun gahee mootummaati. Kanaafuu akka mootummaan seera kabachiisee yeroo gabaabaa keessatti gaafii uummataa deebisuudhaan mooraa majlisaa qaama seera qabeessaan filatame simachiisuu ni gaafannaa jedha. Allahu akbar. Mee warri gaafattan agarsiisa. Akka mootummaan seera kabachiisee mooraa sana warra seera qabeessaan filatame walirkaa fuudhinsa geessu ni gaafanna miti. Allahu akbar. Qabxii jaaffaa kijibaa fi holola hooggansi seeraan alaa aangoo majlisa federaalaa humnaan qabatee jiru majlisa Oromiyaa fi musliimoota naannichaa irratti geggeessuu cimsinee balaaleffanna. Akkuma beekamu hooggansi majlisa federaalaa duraanii kan murtii seera qabeessaan aangoo irraa kaafame jaalala taayitaatiin machaa'ee aangoo irra turuuf tooftaan inni hin fayyadamne hin jiru. Bakka muummichi ministeeraa dabalatee musliimoonni 120 ol ta'an jiranutti dhiigatu dhangala'aa malee aangoo hin gadhiisu jechuun pirezidaantii duraanii ni yaadatama. Akkuma kana majlisa Oromiyaa irratti olola imaamota 100 ari'ee koree masjiidaas ni ari'ee waabiyyaan namoota baay'ee dhagaantumtee ajjeeftee fi kan kana fakkaatan geggeessaa jiraachuun isaanii ni beekama. Majlisni Oromiyaa imaama tokkollee hin ariine koreen masjiidaas akkasuma hin ari'amne. Musliimoonni Oromiyaas ummata kabajamaa fi jaallatamaadha. Maqaan isaanii musliimoota malee wahabiyyaa miti. Gocha gadee akkanaas gonkumaa hin raawwatan. Olola kana hooggansi majlisa duraanii namoota hordoftoota amantii biroo fi miidiyaalee farra siyaasaa dabalatanii majlisa Oromiyaa fi musliimoota naannichaa irratti geggeessaa jiru. Gocha maqa balleessii kana hundaayyuu cimsinee balaaleffataa. Mootummaan warra kana hundaayyuu qaama hooggansa majlisa duraanii seeraan alaas ta'e warra hordoftoota amantii biraa seeraan ala dhimma amantii kana keessa harka keeyyatuu fi miidiyaalee seeraan ala dhimma kana irratti hirmaatan hunda akka seeratti dhiyeessuu ni gaafannaa jedha. Allahu akbar. Qabxii dhumaa fi inni torbaffaa akkuma beekamu hooggantoonni majlisa federaalaa warri haaraan ammallee mooraa majlisichaa walharkaa fuudhinsa hin geggeessin. Kanarraa ka'uudhaan hajji kan geggeessaa jiru hooggantoota seeraan ala aangoo irra turuuf yaalii godhaa jiranidha. Isaan immoo kaayyoon isaanii carraa argatan hundaan ummata muslimaa qooduu fi aangoo irra turuudha. Hojiin isaan hojjetan hunduu malaammaltummaan kan laaqamedha. Jalqaba namni hajjii dhaquuf eeyyamame 20,000 ta'us isaan immoo 12,000 ergina jedhanii galmeessan. Ummanni kun akka inni magaalaa dhihoo irraa paaspoortiin baafannee migireeshiniitti xalayaa barreessuudhaan daangessanii jiru. Sababa kana ummanni keenya Finfinnee dhufanii baasii dabalataa guddaaf saaxilaman. Erga namni 12,000 ulaagaa hunda xumuree bu'aa bayii baay'ee booda galmaa'ee doolaara waan hin qabneef nama 13,000 qofa ergina 1,000 immoo eeggataadhaa jedhan. Hanga ummanni yeroo fi maallaqa isaa fixu callisanii turanii kaleessa ibsa kana dabarsan. Namni 8,000 bu'aa tokko malee yeroo isaatii fi maallaqa isaa gubee gocha hajji osoo hin argatin kan hafe ta'uusaa ibsanii jiru. Gochi kun dhugumaan kan nama suukanneessuudha. Manni marii kun gocha isaanii cimsee balaaleffataa. Qaamni ummata kana hunda rakkoo fi gadadoof saaxile akka sakatta'amuu fi seeraaf dhiheeffamuu jabeessinee kan mootummaa gaafannu ta'a jedha. Allahu akbar. Allahu akbar. Manni amantiis sakatta'amuu qaba, hodiis godhamuu qaba akkuma jedhanii muummeen ministeeraa dhiyeenya kana dubbatanii gochi kun ammumarraa kaasee raawwatamuu akka qabudha gaaffiin keenya. Maaliif ummata 8,000 mana baasanii ji'a tokko ol maallaqaa fi yeroo isaa gubee ka'ee aduuf beelaan dhumee ka'ee hajjiin deemtanu
kottaa baankiirraa maallaqa keessan fudhaa jechuun tuffii ummata muslimaatiif qaban gadadoo ummata muslimaarra ga'e kan ittiin dhagaamne ta'uu akeeka waan ta'eefi kana fakkaataa ibsi keenya galma aadaa Oromoo yoo ta'u Finfinnee waxabajjii 15 bara 2014 jedha. Allahu akbar. Allahu akbar. Inni dheerate amaariffaan dabaloo sonni isee hojjeta fakkaata. Kana amaariffaa xalayaadhumatti kennina ibsichi yeroo murteessaa keessa waan jirruuf dheereffamee dabalame. ምናልባት በአማርኛ ደብዳቤው ተጽፏል ጊዜም ስላለቀብን ኢንሻአላህ ከደብዳቤው ተወስዳላችሁ አሁን እዚሁ እናበቃለን ሱብሃነከ اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك